Ashama akkam jirtu hordoftoonni qeddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtanii fi argamuuf kan jirtan hunduma keessan siniin jecha egaa Hayimiin ani guyyaa har'aa qormaatan qopheesseef burookiidhaa fi hin darbamu hin kufaa yoo jettu dubbatteen kunis yeroo darbe keessaa huccuuni qumsaatni keessaa gadi guureeni bareedi kottunaan jennaan bareedee shittoo ajaa'ibaa ta'e dibadhee gara isaa gaafananii dhufuu bottiidha kana hidhattee ati gabareedhaayi fooliin keessi foolii namatti hin tolledha hin xiraanaan jedhe kanaafiyyuu anis har'aa waan addaa tokko qopheesseefii jira na dhungadhu afaan kiyya keessan jedha yoo jettu dubbattee jechuudha. Kana irratti hegaayii bakkee deemnu ni qabna haa ta'uyyuu malee kana qoruun barbaade kanaan dhiyeessuu fi barbaade kanaafiyyuu waan inni godhu immoo akkam ta'u immoo waliin argina isa kanas immoo in loliinaa in dallaniinaadhaayi namoonni baay'een garuu noormaalii godhataniiru nama kan koo jedhanii tokko yoo dhungatanis rakkoo tokkollee hin qabu garuummoo anii fi buruukii waan akkasii kana waan itti amanamummaa qabaanne hin qabnu waan waliin jennes baay'ee isaa qabna waan waadaa walii qaban gallee kanaafiyyuu mee akkam ta'a jette jechuudha hegaayii ani dhungata eenyuman yaadaa ture sababiin isaayyuu yeroo dheeraa waliin turaniiru waan ta'eef akkasumas illee wanti baay'een gidduu isaaniitti yoo uumame illee walitti ni deebi'u isaan immoo hiriyummaadhaan kan isaan hanga yoonaa jiraatan jechuudha akkuma nama noormaaliittidha maleedhaayi akka haadha manaa fi abbaa manaatti miti jechuudha ishiin garuu akka haadha manaa fi abbaa manaa yookiin immoo kan kooti eessayyuu na jalaa hin naqu na jalaan dhaxxuttiidha kan ishii yaada kana dhiyeessitee fi haa ta'uyyuu malee baay'ee heegaa turte uffateen dhufuu jetti meekaappii dibataa jetti maaliif amma kana hoolee bulee osuma ishiin jettu kaachi jedhee dhufe jechuudha yeroo inni dhufe jedhutti ani sinii nayyaannee jetteen jechuudha inni alnaaf fakkum indeenaa hin jettuuni maal nagaas gaafadhee miti reeyi kan hin gara manaa galee kanaafiyyuu maal jechuu barbaadde jennaan ani sin jaaladha akkasumas immoo sin kabajaa jennaan innis ani sin jaaladha sin kabajaa jedheen jechuudha gaafa kana na dhungadhu jetteeni mangaagaa keessa dhungatee achi booda achi miti kan inni barbaadu jennaan adda keessa dhungatee adda keessas gaafa inni dhungatee jedhu isa kanammoo haati kiyyayyuu na dhungatti jetteen jechuudha sanaa booda hegaayii maal barbaaddiree jennaani bakka akkatu na dhungattuun barbaade afaan kiyya keessaa na dhungadhu jetteen jechuudha sanaa booda maal jettaa waan akkana natti agarsiisteen beektu ati dhuguma jechaa jirtamoo hin sobda jennaan waan hin sobu tokkollee hin qabu dhuguman siin jechaa jira kanaafiyyuu barbaade akkati na dhungattu jennaan amala addaa natti agarsiisaa jirta amala kaleessa natti agarsiisteen beenne maaltu ta'aa jira maaltu dhufaa jira gaafa inni jedhuun iyyuu bakka fedhee jira jettee lafa gadi ilaaltee jechuudha keessa hin ilaallee lafa gadi ilaaltee inni dhugaa gadi jedhee shakkisitti ni ilaalaa ture jechuudha maaliif amala haarawaa fidde waan ta'eef isuma dhugaa jettaayi ani sin dhungadhu akkamittinan si dhungadha wanta biraa keessa galla yeroon afaan kee keessa si dhungadhe kun immoo anaafis gidduutti waan ta'u miti waadaa walii galle baay'ee qabna waadichi immoo waadaadha jedhe jechuudha sana duraa yeroo wayii irratti jechuudha intarfii ta'ee ture jechuudha yeroo kana ani jaalala keessa galuu hin barbaadu yoon jaalala keessa galeera ta'e haadha kiyya nan dagadha jedhee dubbatee ture jechuudha ishiin immoo egaayii isa sanadhaan fiddee dhuftee hin qorte malee mee dubartii sinitti hin qabin mee dhugaan siniin jedhe dubartii sinitti qabnaan mee rakkisaadha dhugaa dubartiin gigim jennaan gigimiidhame ilma dhiiraa irra garaa laafaan beektu miti sana booddee egaa inni sin dhungadhu jedhe osuma waan barbaadayyuu ta'e sin dhungadhu na dhungadhu jettee qaqqabattee maali jechuudha gaafa inni jedhuuni egaa anin fedhu edheeni harka ishee kada ofirraa gadi buusee kottanu sin dhungadhaa bakka jedhanu sin dhungadhaa jetteeni
atis akkana dhungattu hin barbaadu jedheeni. Sana booda maaliif na dhunganne bakka jennaan lakki akka kaleessa kabajamnee akka kaleessa wal sodaannee jiraannetti har'asi jiraachuu qabna malee ani si dhungachuu hin qabu jedheeni. Sana booda osuma akkasittidhaan jedhanu haasaanu hin deemna bakkee deemnus ni qabna jedhanii abbaa taate eenyudhaani waan ta'e deesseetta jedhanna kennaa binnee fi akkasumas immoo qooyee jalqaba irratti carqii sassii bituudhaaf carqinaa bitinaan jechaa jirta turteeyyuu isa dhaayii ati sadhaafidha kan dubbachaa jirtu sas immoo deemnee magganaanyas ta'uu haalattis ta'u deemnee ni binneena inni rakkoo hin qabu hin qaqqabama osuma jecha jirtu jechuudha gaayii intaanee fi hin dhunganne makiinaa kaasee deemuudhaaf jedha ture. Sana booda biraankiidha jetteen jechuudha. Biraank osoo qormaata ture jechuudha osoo inni dhungatee ta'eera ta'e sana booda hin saalfate jechuudha otoon si dhungadheewu maaltu ta'a ture kaameraa keesseetu kana hundumayyuu kan na odeeffachiisaa turte jedheeni hin gallakkisiin viidiyoo kana gadi dhiisin jedheen jechuudha. Sana booda ishiin gadi na dhiisaa jetteen jechuudha. Dhugaan siin jedhee goobazii namaati jechuudha. Maaliif jennaani yeroo tokko tokko jechuudha ilmi dhiiraa yookaan dubartiin akkas jetteen osoo hin taane waan baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhiirri qulqulluun lakkaa jira dhiirri kabajamaan jechuudha. Dhugaa dhiironni dubartoota caala jechuudha of kabajanii jiraatan baay'een isaanii akka jiran jechuudha kan isaarraa argine. Akkasumas illee dubartootatti illee gaafa siqu akka hiriyaatti yookiin immoo akka obbolootaatti itti siqa. Dubartoonni immoo wanta kana keessatti baay'ee nuti dadhabdootadha gara biraatti kan yeroo nuti sinnee yeroo nuti kufnu jetti jechuudha. Haamishaanii siin jechuun jaaladhaa haa ta'uyyuu malee gaayii darbee jira hin kufne siin jedhaayi dhiironni akkanaa nuuf baay'atan siin jechuun jaaladhaa. Maaliif jennaani yoo har'a wal tuttuneera ta'e yookiin immoo wantoonni biraa uumamaniiru ta'e har'a jechuun inni kan inni sodaatee jiru tokko yoo dheerateera ta'e yeroo tokko namni maal godhasiitti fakkaatee dhiiraa fi dubartii gidduutti jechuudha ergasii faanan jiraadha jedheeni. Akkasumallee dhimma biraa keessa galamee booddee sin beeku deemi kan jedhanii ni jiru. Kana duwwaa yoo son taanellee kan dhalchanii gatanii deemaniyyuu baay'een isaanii ni jiru jechuudha. Inni immoo hin ta'u wanta akkanaan barbaachisu jedhee jechuudha. Qulqullummaadhumaan amanamummaadhumaan wanti hundumti isaayyuu kan ta'u yeroo isaatti immoo wanti hin taane tokkollee hin jiru wanti hundumtiyyuu yeroo qaba jedheeni jechuudhaan guud badhaasa qabdaa siin jenna obboleessa keenya. Innaa hojiin keessan baay'ee namatti tola jabaadha haala kanaan itti fufaa siin jechuun jaaladhaayi. Akkasumas immoo obboloonni koo jechuudha kabajamtoonni jaalatamtoonni warra na hordofaa jirtan ebeluun nuu fidi naan jechaa jirtu na jaalattaniittu siin jechuun jaaladhaa. Garuu immoo asitti akkasin na gaafattanitti gaaffii keessaniidhaaf deebii laachuu hin danda'u. Yeroon siin jedhu viidiyoo nama kamiyyuu akkan barbaade fiduu hin danda'u. Tokkoffaadhaayi dhokadheen viidiyoo waraabaa jira. Akkasumas immoo waayifii hin qabu. Bakkee waayifii deemeenanii idiitii godha jechuudha. Isa kanaadhaaf immoo ifama guddaanaa godhaan siin jedha. Obboloota koo baay'ee kan siin kabajuuf siin jaaladhu siin jechuun jaaladha. Hordoftoonni koo hundi keessaniyyuu anaaf haadhoowwan kooti jechuudha. Innaa sin horachuu kootti guddaa nan gammada. Inni biraas immoo jechuudha mucayyoon tokko kan na hordoftee na abaartu jirta jechuudha. Akka keefan jiraadhe kan jettu jechuudha. Akka keefan jiraadhe erga jettee jechuudha. Akka keef jetteetta waan ta'eef akka isaatti immoo atis immoo jiraadhu ruubiidhuma isaallee jiraadhu na jala deemtee nan abaarin siin jechuun jaaladha. Ani abaarsi namaa duubatti nan deebisu dhugaan siin jedhe. Maaliif jenna kaayyoo koo beekaa lafan dhufee beekaa iddoon jiru beekaa maal akkan ta'e beekaa. Kanaafiyyuu ilma namaatiif kabaja nan qabaa intala namaatiif kabaja nan qabaa. Nama hundumaaf gaarii akka ta'u nan hawwa. Kanaan achitti immoo nama na habaaruuf iddoo hin qabu lafa hin qabu koomentii keessa ol baasee yeroon sirratti hiyyuu hin qabu jechuudha. Siniif immoo
waada galeen ture gaafanii kuma kee galee na abaaraa jennaan ammati komentii dhaanii na jala deemtee na abaaraa jirta I don't care siin jechuun jaaladha sammuun koo waan baay'ee danda'a waan baay'ee jechuudha jecha biyya hormaa waan baay'ee danda'eera bakka nu shamarri biyya harabaa habaarsiisna wanti tokko iyyuu gadi nuu qabu nuyi of duuban dhaabannu gaafa wanti tokko irratti ga'uudhaaf jette wanti kuffisu ni jiraata kanaaf iddoon kenninu siin jechuun jaaladha isa kana dhaasumaan illee maatummaa keessan itti naafu faasiniin jedha guddaan siin jaaladha guddaan siin kabaja iddoon balleessitti na gorfadha siin jedha isa kanadha gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifamaa shalom